ሊከረማችሁ ስንወያይ የሚሰማችሁ ማንኛውም ነገር ማንሳት ትችላላችሁ yeroo mari'annu waan isinitti dhagahame kamuu kaasuu dandeessu anis waan natti dhagahame kamuu nan kaasa sana keessaa kan fayyadu fudhannee guddina badhaadhina Itoophiyaatiif oolchina ajandaa biraan qabnu tokko keenya faayidaa Itoophiyaaf yommuu hojjennu aarsaa lubbuu ni kaffala jireenyi nutti ulfaata uleen baay'eenis nutti baay'ata garuu kan nutti kenname fudhannee Itoophiyaa ni ceesifna mariin keenyas miiruma kanaan gaggeeffama gaaffii waliin qopheessitan yoo jiraate dursan kennaa kan kanaan achi eenyumtuu gaaffii qabu kaasuu danda'a mari'annee yaada hunda fayyadu yoo qaban hojii keenyatti aanuuf nu fayyada yeroo toon fudhatiin waltajjii gara keessanitti deebisa በዚሁ መንፈስ ጊዜ ሳልወስድ መድረኩን ለእናንተ ክፍት ላድርግ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከተጣበበ ጊዜዎት ላይ ጥያቄዎቻችንን ለማዳመጥና ምላሽ ለመስጠት ይህን መድረክ ስላመቻቹልን ከልብ እናመሰግናለን kabajamo ministeera muummee yeroo dhiphoo qabdan keessatti nu waliin mari'achuuf waltajjii akkanaa waan mijeessitaniif baay'ee isin galateeffanna gaaffiiwwan yoo kaasnu kallattiin isin qofa osoo hin taane qaamolee mootummaa sarkaan jiran hanga sarkaa gadiitti giddugala taasifanneeti magaalaa keessa deemnee yoo daawwannu hojiiwwan gaggaarii fi fakkeenya ta'an hedduu argine haaluma kanaan osoo dhaabbileen fayyaas yoo suphamanis osoo suphaan isaanii ariifate ijaarsi dhaabbilee fayyaa harkifatanis osoo xumuramaniin jedhu ogeeyyiin fayyaas yeroo dheeraa dhukkubsattoota waliin waan turaniif dhukkuboota daddarboo garagaraaf saaxilamu osoo hojjettoota dhaabbilee fayyaa qulqullinaa fi kallattiin dhukkubsataan wal ga'aniif meeshaan ittiin of eegan osoo kenname yookiin talaalliin osoo jiraatee jenna gama biraatiin hayyamni da'umsaa barattoota fayyaaf kennamu barnoota isaanii adda cite bakka buusuu irratti dhaabbilee irratti garaagarummaa waan qabuuf dhimma kana irratti akka biyyaatti hojimaanni sirriin osoo jiraatee jenna dogongoroonnis yoo uumaman ija seeraan ilaallamuun akkuma jiru ta'ee osoo mirgi namoomaa tuqamuu baateen jedha kan biraa osoo manni murtii hin murteessine ololli miidiyaa ogeeyyii fayyaa irratti oofamu dhaabbachuu qaba kun ilaalcha hawaasni ogeessota fayyaaf qaban hir'isa jedheen amana kanaaf ilaalchi gaariin ogeessota fayyaaf qaban cimsuu irratti akka biyyaatti osoo hojjetameen jedha gochoonni admalee ogeeyyii fayyaa irratti raawwataman karaa seeraan hatantamaan osoo murtiitti kenname gabaasni sobaas hawaasa miidha kanaaf karaa teekinooloojiin osoo fooyyee akka biyyaatti wal fakkaateen jedha dogoggora ogummaan rakkoo uumamu osoo jalqaba koree naamusaa ijaaramee ilaalee osoo gurmiin akka kanaa jiraateen jedha daawwan seeraa ogeessotaaf kophaatti osoo jiraate qorichaan wal qabsiisee tatamsa'ina qorichaa iddoo hundatti qorannaan geggeeffamee osoo raabsame haalli bittaa qorichaas itti yaadamuu qaba dhaabbileen fayyaa galii keessoo irraa haalli qoricha ittiin bitatan irratti hojimaanni taa'ee rakkoo ta'e osoo fooyya'e inni biraan qorichas ta'ee hojimaanni fayyaa caalmatti teekinooloojiin osoo deeggaramee jenna dhaabbilee biyyaa fayyaa irratti hojjetaniif kaka'umsi jiru jabaa ta'u osoo ammas xiyyeeffannaa jabaan kennameefi jenna deeggarsa meeshaalee fayyaa biyya alaa irraa galan karaa sirriin osoo raabsame tolaan tajaajiluu irrattis hojimaanni ture jijjiiramuu qaba galiin keessoo miidhaa waan ta'eef adda ba'uu qaba tajaajilli tolaa akkuma jiru ta'ee kanfaltii isaaf dhaabbileen fayyaa tokkoof mootummaan galu xiqqaadha tajaajila kennamuuf kanfaltii waggaa dheeraa murtaa'etu har'as kanfalamaa jira osoo irra deebi'ee qoratamee murtaa'een jedha yeroo naa kennameef galatooma ይሆን ጥረት ቢደረግ ለማለት እወዳለሁ ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ ለጤና ባለሙያው እየተከፈለ ያለው ደሞዝ ወቅቱን ያላገናዘበና የጤና ባለሙያው ያሳለፈውን ረጅምና አድካሚ የትምህርት ዓመታትን ኦጌሶታ ፈያፍ ምንዳን ከፈለሙ የሮ ወሊን ከንዴሙሚት ደደቢ ወጋ ዴራ በርኖታ ፊ አላ ኡልፋታ ወጅቻስ ግዱገላ ከንታስፈትሚት ከነራ ከንከይ ኦፊፊስ ተየ ማቲ ከኛ ጅራችሱን ደንደኝ ምንዳን አርገኑ ጅሬኛፍ ተው ዲሲ kira manaafu ta'u kanaaf osoo dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa waliin ta'uun furmaanni kaa'ame dadhabbii ifaajii fi kaka'umsa ogommichaaf xiyyeeffannaan osoo kennamee jennee amanna ogeessi fayyaa guyyaa guyyaan dhukkuba daddarbaaf of kennee hojjeta akkasumas dhukkuboonni yeroo waliin dhufanis yookaan kan dursa lubbuu laatu ogeessa kana kanaaf wanti argatu kana madaaluu qaba inshuraansii fayyaa irratti wanti jajjabeessan jira garuu hojiirra oolmaa irratti qaawwatu jira kanaafis osoo xiyyeeffannaan kenname gama birootiin geejjiba irrattis rakkoo qabna kunis osoo ilaalameen jedha rakkoo guddaan biroo ammoo mana jireenyaati ogeessi mana jireenyaa qabu qalbii guutuun hawaasa tajaajila kanaaf manneen mootummaarraa hanga tajaajila liqii garagaraa mijeessutti osoo hojjetameen jedha inni biroo sa'aatii hojii ol hojjechuudha ogeeyyiin fayyaa sa'aatii hojiin ol hojjetu kanaaf kaffaltiin tajaajilichaa labsii lakkoofsa 11 muraa 56 bara 2011 ammas jajjabeeffamuu qaba kun sirreeffamee tajaajila idileen alaaf kaffaltiin akka mijatu kabajaanan sin gaafadha
አትኩሮት ተሰጥቶት እንዲፈጸም ስንል በትህትና እንጠይቃለን። ከተለያዩ የጤና ባለሙያዎች በየደረጃው ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ሙያና የትምህርት እድልን ያካተቱ ጥያቄዎችን ቀጥሎ አቀርባለሁ። ጋፍሌዶ ጌሶኒ ፈያ ዋይሎኒ ኮካሰኒሩ ከነን ኬሳዋይ ጨራ በርኖታ ፊ ኦጉማራት ጋፍሌ ቀቡን ዲኤስ ዳብሌን በርኖታ ፈያራት በርሲሰን ስርት ጭሚና ኢሳኒ ኤርገ በራሜ ቦድ ገረ በርኖታ ተሶ ገለኒ ከናፈሞ ስርኒ በርኖታ ጭማን ኢቲመዳ ለመንሶ ጅራቴ ኢኒ ብሮን ጨራ በርኖታቲ ኦጌይን ዳማቲ ጀባን ሐዋስ ተጃጅለን ጉደቹ ቀቡ ጨራ በርኖታ ወሶ በልአቴ ኡላጋ ኦጌስ ሐዋስ እቲን ተጃጅሉ ብሮ ያለ ዱንፋ ኢሳ በነቹቲ ኩነመት ኡላጋ ሄዱን ሰካለሜራ ሰካሌን ኩኖ ሶ ፎየኤ ጨራ ብሮ ሐዋሳ ወለርገኒ ዳጀዳ ኩን ፎየው ቀባ ሚኒስቴር ፈያ ተጃጅለ ከን አከስማ ቡልቻ ፊ ቶአታታውን አነ ስሪነትን ፈካቱ ሚኒስቴር ዳበተ ጉዳ ሐመታ ከነ ጀለት ወልተጂ ጎርሳ ጅራቹ ቀባ ጎርሳ ጀቹን ኦጌሶታ ሆርዶፉዳ ቁልቁሉነ ሆጂ ሳኒ ቶአቹ ፊ ሌንጂ ከኑፊ አካተ ወሶ ሀየመሜ ኢኒ ብሮን በርኖታ ወልቀበቴ ኦጉምቺ ዲግሪ ዱራ ኤርጋ አርገቴ ገረ ዲግሪ ለማፋፍ ሰደፋት ጨውን ሐል ሚጀታን እንጅሩ ረክሳድ ኩነሞ ኦጉምቺ ላፊሱን ሁምነ ነማስ ደሜ ከነ ኬሳ ባሳ ጅራ ኩኖ ሶፍራሜ ኢኒ ብሮን ሞቱማን ዳንድ ዲጂታል አፍለቹን ሆጂ ጀጀባ ጅራቹን ቤከማድ ደሜ ፈያኒስ ኦሶ ወልሲሜ ፈያን ኦሶ ቴክኖሎጂን ደገረሜ ብየ ኬኛ ሰረርካ አፍሪካት ብየ ጀብዱ በርኖታ ፈያታ ሲሱረ ደርቤ ቱሪዝም በርኖታ ጉዲሱን ሸረፍኒ ማለቃላስ ደበለሙ ጀኒያማን የትምህርት ቱሪዝምን ማስፋፋትና የውጭ ምንዛሬውን ማሳደግ ይቻላል ብለን እናምናለን። በፌደራል ደረጃ መታከም አይችሉ ኦጌሲ ፈያ ሰደርካ ፌደራላትስ ተኤ ናኖቲ ሐሊ ቢሊሳ ያለሙን ጅሩ ኩንስራኤ አንገብየ ላት ኦጌሲ ፈያ ኦሶ ያለሙ ደንደኤ ኢኒ ብሮ ሆስፒታሎኒ ፊ ዳብሌን ፈያ ኤጉምሲ ሳ ያደሳ ታውን ቀቡ ኦጌስቶኮ ያለረቲ namni yoo harkatti du'e rakkoon irra gahaa jira kanaaf adeemsi eegumsaa jijjiiramuu qaba inni biraa dhukkuboota daddarboo akka addunyaatti mudataniin ogeessota dhabnee yaadachuu qabna bara koovidii waayilota hedduu dhabne isaa yaadachuun maatii isaanii rakkoo keessa turan yaadachuun osoo deeggaramaniin jedha inni biroo daawwannaa kaleessaati wanti hojjetame sadarkaa biyyaatti miti afrikaattu nama boonsa bara bulchiinsa keessaniitti kun ta'utti galatoomaa እንኳን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካም ኩራት ስለሆነ በርሶ አመራር በጣም ደስ ይለናል አመሰግናለሁ በጤና ኤክስቴንሽን አንዳንድ ነገሮች ያልተነሱ ስላሉ እነሱን ለማንሳት ነው ኤክስቴንሽኒ ፈያ ጀለቲ ዋንን ካኔ ተኮ ካሱፊ ከነዱራ ጨራ በላን ኤክስቴንሽኒ ፈያ ሰደርካ በርኖታስ ተ ፋይዳውን ገራገራ ኤገለመኒ ቱረኒ ዳበተኒሩ ኩንስ ሐምሌፍ ጋሪሚቲ ኢትያደሙ ቀባ እንብራ ጨራ በርኖታቲ ኤክስቴንሽኒን በረቴ ዮዴቤ በከርገቹ አካታ ቀጨሪ ረት ረኮንጅሩ ፍረሙ ቀባ ከምብራ ሚደማ ኤክስቴንሽኒን ዋኑን ደታቴ ኦሶጀቱ ወንቲ አርገቱ ጢኖዳ ጅጅራረትስ ረኮቱ ጅራ ኩንስ ኦሶላለሜ ከባለሙያው ስለሚዋጥብን ከባለሙያው በተለየ መልኩ እሱ ላይ ተኩረት ተሰጥቶ ምናልባት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ቢያዩልና ሀገራችን እየለማች ነው biyyi keenya guddachaa jirti misoomaa jirra yoo hojjenne guddachuu akka dandeenyu daawwannaa keenya kaleessarraa mirkaneessuun ni danda'ama muummicha ministeeraa hojjetee hojjechiisu arguu kootinis osoo hin galateeffatin darbuun naaf liqinfamu masaraa biyyaalessaa piroojeektii bosonaa fi hojii misooma koriidarii waan dinqisiifatamuu qabu kun itti fufnaan diinagdee keenya guddisaa liqii raayis nu baraara waan ta'eef osoo hin tuqin hin darbu gara gaaffii kootti yoon darbu kanfaltii tajaajila dabalataa irratti garaagarummaatu jira keessumattuu naannolee irratti garaagarummaatu jira kun seeran sirraa'uu qaba kan biraa carraa barnootati hojjettoota digirii olii qofatu carraa argata kun sirraa'uu qaba kana irratti osoo xiyyeeffannaan kenname ስለዚህ እሱ ላይ ትኩረት ቢደረግ የሚል ሐሳብ አለኝ አቅማችን በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ haala yeroo ulfaataatti rakkoo keessatti wanti hedduun hojjetameera akka federaalaatti wanti hedduu namatti tolu argine kunis itti fufuu qaba akka gaafitti wanti kaasuu barbaadu keessa turtii keessa wanti dagatamu jira qajeelfamoonni turan fooyya'uu qabu kaardiin hospitaalaa birrii 35 ala ammoo 400 garaagarummaa bal'aatu jira kunirra deebi'amee ilaalamuu qaba faallaa kanaan ogeessi miidhamaa jira kanfaltiin gahaa miti አመስ ረኮን ገራገሩማን ጅራቹዳ እዛ ላይ በጣም የተወሰበሰበ ችግሮች አሉ በርካታ ብዙ ሀብት የፈሰሰባቸው ብዙ ስራዎች እንደተሰሩ ለማየት ችለናል
daawwannaan ture baay'ee gaariidha. Waan hedduu argineerra. Dhuguma Itoophiyaan abdii qabdi. Akkuma isin yeroo hunda jettan Itoophiyaa badhaatee dhaloota dhaalchisnaa sana qabatamaan arguu eegalleerra. Fayyaa wal qabsiisee qajeelfamoota dambiiwwan osoo ministeerri fayyaa ofiin baafateen jedha. Yeroo tokko qajeelfamni siivil sarvisiin bahee ogeeyyii fayyaa waan cunqursuuf ministeerichi ofii akka baafatu osoo bilisummaan kennameefin jedha. Gaaffiin biroo baajanni fayyaaf ramadamu guddachaa dhufeera. Garuu ammas gabaa ammaa kanaa walgitaa kan jedhu shakkiidha. Inni biraa seerotaa fi dambiiwwan dhaabbileen fayyaa wal qabatanidha. Osoo yeroon fooyya'aniin jedha. Gaaffiin biroo hooggantoonni dhaabbilee fayyaa karaa ifaan dorgommiin osoo filamanii iftoominni osoo jiraateen jedha. Xumurarratti hospitaalonni keenya boordiin bulu. Haala ammaa biyya keessa jiruun boordiin hospitaalaa tokko hojii sadarkaa biyyaatti hojjetu hedduu qaba waan ta'eef hospitaalichi murtoo dabarsuu irratti ni rakkata. Kanaafuu ittiin bulmaata boordii irratti osoo irra deebi'amee ilaalameen jedha. ይህስ ከምን አንጻር ነው እንደ ግዴታ የሆነውና አስፈላጊነቱ ለጤና ባለሙያው የስፔሻሊቲ ትምህርቱን ለመማር የሚለው ይታይ በብልጽግና መንግስት አስፈጻሚ እንዲሆን ተደረጎ ክልሎች ጋር naannoon Gambeellaa kanaan dura naannoo hin beekamne ture. Erga badhaadhinni dhufe naannoon Gambeellaa koree hojii raawwachiistuutti dabalamuun rakkoo naannichaa waltajjiiwwan garaagaraa irratti akka himatu taasifameera. Kun waan guddaadha. Naannoon Gambeellaa cinaa Sudaan kibbaatti argamti. Baqattoota hedduutu achi jira. Haa ta'u malee yaalii gahaa argachaa hin jiru. Kun osoo ilaalame dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitiiwwan qabna. Kana waliin akka hojjetamu osoo haalli mijate. Daangarra jiraachuun ammoo weerara dhukkuboota daddarboo waan nu saaxilamuuf maaltu akka taasifamu osoo xiyyeeffannoon kennamee jechuun gaafii koon dhiyeessa. ባለው መልክ ቢታይልን ጥያቄ ለማንሳት ነው። አመራር የልቀት ማዕከል ስንገባ ገና ከመግቢያው ጀምሮ ተደመምሁኝ ጫካ ውስጥ ያለ gara giddugala leenjii hooggansa Afrikaa yeroon seenu seensumarraan dinqisiifadhe. Dhaabbata bosona keessa jiru argeen ajaa'ibsiifadhe. Kutaan ciisicha isaas ajaa'ibsiisadha. Gara gaaffii kootti yoon deebi'u nuti ogummaa fayyaa gaafa barannu ogeessa fayyaa naamusa qabu. Ogeessa fayyaa gaarii ta'uun tajaajila kennu akka qulqullummaatti fudhanne waan ta'eef hooggansi muudamaan qofa otoo hin taane itti fufiinsan hanqinni tokko otoo hin uumamin akka gaggeessuuf giddugala kanatti leenjiin kennamee fi kan filamu utuu ta'e jedheen hawwa. Ni baranna, ni yaalla. Qorattoota fayyaa fedhii isaaniitiin hojiiwwan qorannoo hojjechuun biyya fayyadan horachuuf giddugala qorannoo akka giddugala leenjii hooggansa Afrikaa kana utuu qabaanne yaada jedhu kaasuun barbaada. Inni biroon fakkeenyaaf ani baradhee gaafan deemu faayidaa adda argachuuf otoo hin taane hanqina jiruun guuta jedheen deeme. Garan dhaabbata itti hojjedhuutti gaafan deemu garuu faayila kee walitti qabsiisin jedhame malee ispeeshaalitii fi sab ispeeshaalitii gidduu garaagarummaan faayidaa tokko hin jiru. Kanan kaasu faayidaa koo qofa kaasuuf otoo hin taane gara fuula duraatti namoonni akka baratan fakkeenya ta'aa hin jiru. Hunduu erga baratanii booda ogummaa isaanii qabatanii gara biyyoota Afrikaa adda addaa deemu. Biyyi itti dhamaatee kan waggaa 30 barsiiste bilisaan fudhatu. Kanaaf sodaan koo namoonni hojii isaanii dhiisanii deemaa waan jiraniif hanqinni ni uumama kan jedhu. Gaaffiin biraa kaffaltiin barnootaa fi leenjii akka malee ol ka'aa ta'uu ka'eera. Isa qofaa miti. Fakkeenyaaf Gondor irraa gara Xiqur Ambassaa dhufuu yoon barbaade rakkisaadha. Dhaabbileen tokko dhaabbata federaalaa irraa gara dhaabbata federaalaatti jijjiirachuu yoo barbaadan tajaajilli isaa wal fakkaataa waan ta'eef rakkoo hin qabu. Keenya garuu akkas miti. Ana amma idaan birrii miliyoona 1.6 irra jira. Kana kaffaluuf umurii koo guutuu achuman jiraadha. Ani gadhiisuu hin barbaadu. Achuma waanan jiraadhuuf. Garuu kun ilaalamuu qaba. ይህን እስከምከፍል ድረስ ምናልባት እድሜን ሙሉ እዛ ነው የምኖረው። ለመልቀቅ አልፈልግም። የምኖረው እዛው ነው። ይሄ እንዲታይ ነው። ስነግባር ባልጠበቀ መልኩ አንዳንድ አካባቢ ላይ bakkiiwwan tokko tokkotti uggurri hojii raawwatamaniiru. Kun immoo naamusa ogeessa fayyaa waan hin taaneef dhiifama gaafachuun barbaada. Ittaan sun gaaffileen gaafataman tokko dhimma mana jireenyaati. Adeemsa keessa kan hojjetamu jennee yaanna. Hanga sanatti garuu keessumaa ogeeyyiin naannoo horsiisee bulaa jiran mana waan hin qabneef achuma bakka yaala kennan bakka itti deessan bulaa kan jirani. Kun immoo fayyummaa ogeeyyii fayyaafis gaarii miti. Kanaaf deeggarsi maallaqaa mana jireenyaaf ta'u osoo yaadamee gaariidha. Hojjetaattis haamilee uumaa jedhee yaada. Inni biraan waraqaa mirkaneessa ragaa ogeeyyii fayyaati. Warri ogeeyyii fayyaa ta'an akkuma jiran warri hin taanes jiraachuu danda'u. Kanaaf waan kun qoratamee hawaasni tajaajila fayyaa qulqullina qabu akka argatu sirriitti qoratamee waraqaan mirkaneessa ragaa haalli itti qulqullaa'u osoo uumameen jedha. የሚረጋገጥበት መንገድ ቢፈጠር ትግራይ ስፔሻሊ በጦርነቱ ጊዜ ከተጎደሉት ትግራይtti sababa waraanaan dhaabbilee miidhaman keessaa tokko damee fayyaati.
Waraanaan booda ministeera fayyaa dabalatee dhaabbilee miti mootummaa deeggarsa taasisanii fi galata galchuun barbaada. Dhaabbileen tokko tokko garuu waraanaan boodas hojii dhaabanii jiru. Isaan bifa addaatiin ilaalamanii deeggarsi otoo taasifamee fi fakkeenyaaf giddugalli wal'aansa kaansarii jalqabe hanga ammaatti dhaabbatee jira. ተጀምሮ እስካሁን ቆሟል ያለው ትላንትና በምጎበኝበት ሰዓት በጣም ብዙ ትኩረቴን የሳቡ wanta daawwataa turre keessatti wanti na hawwate hojiileen biyya keenya keessatti hojjetamaa jiran wal fakkaatoodha. Fakkeenyaaf misooma kooriidarii waliin wal qabatee wanti asitti hojjetamaa jiru Hararittis hojjetamaa jira. Akkas erga ta'e ministeera fayyaas olii haga gadiitti akka wal fakkaatu maaf taasisuu dadhabne qajeeltoo seeraan deemna waan ta'eef kunutu raawwate. Kan biraa kan baay'ee natti tole hordoffii da'umsa duraa irratti hojiilee hojjetaman daawwataa turre waan ta'eef dhugumatti baay'eetti gammadeera. Haati tokko ulfooftee haga deessee daa'imni waggaa 7 guutuutti hojiin hordoffii hojjetamu akka biyyaattis waan fayyaduuf kan Harar ilaalee muuxannoo jiru fudheera. Ogeeyyiin fayyaa biroos immoo hordoffii da'umsa duraa irratti qajeelfamni kennamee utuu hojjetame. Ogeeyyiin fayyaa akkuma namni kamuu kabaja barbaadu. Uffata hojii yookaan immoo yuunifoormii keenya ni jaallanna. Kan dhamaanus sanumaaf. Isheen kun garuu utuu sirratti yaada jedhuun qaba. ለዛም ነው እየለፋንም ያለ ነው ያቺ ነገር ብትስተካከል። አንደኛ ጥያቄው የጤና ባለሙያ ምደባን በተመለከተ ከዚህ በፊት Gaafin koo jalqabaa ramaddii ogeeyyii fayyaa walii wal qabatee kanaan dura akka biyyaatti ture. Ogeeyyiin fayyaa dhaabbilee mootummaa irraa eebbifaman ministeera fayyaatu ramada ture. Kana kanan kaasuuf anis akkasitti waanin ramadameef. Ani irra kanan dhufee kibba irraa kanan dhaladhee guddadhee kanan baradhe garuu gara bahaatti yuunivarsiitii Haromiyaattan baradhe. Har'a bakkan amma hojjechaa jirutti ramadamuun koo ilaalchan kana dura qabu naaf jijjiireera. Lammii Itoophiyaa ta'uu koo natti agarsiiseera. Maafan kana kaasa nuti ogeeyyiin fayyaa afaan aadaan barsiifanni kamuu otoo nu hin daangessin biyya keessa naannoofnee hojjechuu qabna. Kanaaf ramadiin ministeera fayyaan taasifamaa ture maaliif hafe? Gaafin koo biraa dhimma teekinooloojiidhaan wal qabatu. Giddugala tajaajila tokkootti teekinooloojiin argee baay'ee na dinqisiise. Kana arguu koottis ani carra qabeessa. Dhaabbilee fayyaa tokko tokko keessatti waraqaa malee tajaajila kennuun eegaleera. Tajaajilli kun gara dhaabbilee fayyaa hundatti gadi bu'ee ariitiidhaan tajaajila irra ooluu qaba yaada jedhuun qaba. Gaafin koo inni dhumaa waraqaan eenyummaa United States License Exam jedhu hin eeyyamamne. Biyyoottan ollaa keenyatti garuu eeyyamameera. Kanaaf biyya keenya keessatti maaf hin eeyyamamne gaafii jedhuun qaba. Gaafileen biroon kaaniiru. Anis carraa kana waan argadheef baay'een isin galateeffadha. ስለዚህ የኛ ሀገሩም ስለምን እንደማይፈቀደው የሚል ጥያቄ ነው የሚያነሳው። በርከት ያሉ ጉዳዮች ተነስተዋል። yeroo mari'annu waan isinitti dhagahame kamuu kaasuu dandeessu. Anis waan natti dhagahame kamuu nan kaasa. Sana keessaa kan fayyadu fudhannee guddina badhaadhina Itoophiyaatiif oolchina. Ajandaa biraan qabnu. Tokko keenya faayidaa Itoophiyaaf yommuu hojjennu aarsaa lubbuu ni kaffalla. Jireenyi nutti ulfaata. Uleen baay'eenis nutti baay'ata. Garuu kan nutti kenname fudhannee Itoophiyaa ni ceesifna. Mariin keenyas miiruma kanaan gaggeeffama. Gaaffii waliin qopheessitan yoo jiraate dursan kennaa kan kanaan achi eenyumtuu gaaffii qabu kaasuu danda'a. Mari'annee yaada hunda fayyadu yoo qaban hojii keenyatti aanuuf nu fayyada. Yeroo ta'uun fudhatiin waltajjii gara keessanitti tan deebisa. Dhimmoonni hedduun ka'aniiru. Akkasitti mari'achuun keenya gammachuu natti toreera. Kutannoo xiiqii fi cichoomina isin keessatti waan hin argeef baay'ee gammadeera. Sababiin isaa biyyiin badhaane gaaffiiwwan kanneen deebisuu hin danda'u. Sammuun gaaffiin kun akka deebi'uuf gaafate hanguma sana jijjiiramuu barbaada jechuudha. Hiyyummaan barbaadu. Isa kana isin irratti argeera. Odeeffannoo fayyadanis isin irraa argadheera. Akka salphaatti hiikamuu kanneen danda'an baay'ee irratti haasa'uun akka hin barbaachifne. Maaliif ajandaa akka ta'anis hubadheera. Kanaafuu baga murteessine isin waliin mari'annee waan baay'ees arganneerra. Nan amana isin daawwannaa fi marii taasifnirraa bu'aa ni argattu. Xiqqoo barachuun keessan isin oolu. Sun immoo hojiif isin gargaara. Gaaffiiwwan baay'een qajeelummaan deebii qajeelaa barbaaduuf kan ka'anidha. Anis yommuun deebisu qajeelummaan ta'uun akkanaaf hubatamuun barbaada. Gaafficha yoon deebises yoon qeeqes haaluma kanaan haa hubatamu. Gaaffiiwwan qajeeloon Itoophiyaa keessatti mootummaan seektara fayyaaf xiyyeeffannoo haa kennu. Jijjiirama damee biroo irratti argine arguu barbaanna. Kaffaltiinii fi kabajni madaalu nuuf mala. Ogummaa guddatus arguu qabna. Dhaloonni nu laalee ogummaa keenya hawwuu ni barbaanna kan jedhus ka'aniiru. Kana imaammatarraa kaanee yoo laalle hawwiin fedhe jiraatus deebiin isaan jiraatu. Yaadamni isaa maali jennee sadarkaa imaammataatti ilaaluu hin dandeenye. Akkuma hundumti keessan beektan jijjiiramaan duratti imaammanni fayyaa dhukkuba ittisuu irratti kan hundaa'edha. Jijjiiramaan booda garuu dhukkuba ittisuu irratti imaammanni xiyyeeffatu gaarii ta'e kanneen akka tasaa dhukkubsatanis yaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanneen akka tasaa dhukkubsatanis yaaluun barbaachisaadha jechuun imaammata dhukkuba dursanii ittisuu fi yoo dhukkubsatan yaalanii fayyisuu akka ta'us taasifameera. Ittisuun barbaachisaadha. Yoo dhukkubsannes yaalamuu qabna. Fakkeenyaaf weerara akka COVID ittisuu qofaan kan ittifamu osoo hin taane
erga dhukkubichaaf saaxilamanis yaaluun barbaachisaadha jennee imaammata waggoottan 30 ture fooyyessine. Ittisuu irratti misooma koriidarii maaliif fayyaa irraa adda baaftanii akka ilaaltan beekuu baadhus hojiin hojjennu martuu jechaan dhukkuba ittisuu isa jedhu gochaan kan mul'isedha. Fakkeenyaaf daandii miilaan deeman hojjechuu, dirree ispoortii hojjechuu, bakkeewwan turtii daa'immanii ijaaruu, pirojektoota misoomaa qarqara lageen Finfinnee akka nama siyaasaa totoon fudhatiin pirojektii Afrikaa keessa hin jirre. Addatti baay'ee kan nama boonsudha. Qarqara lageenii kiiloomeetira 20 ol dheeratu kan xuraa'ee fi dhukkuba fidu qulqulleessine gara bakkee fayya qabeessaaf bashannanaatti kan jijjiirre. Hangam rakkisaa akka ta'e isin tilmaama. Hojiin hojjetamu hunduu kallattiidhaan fayyaa waliin walitti hidhata. Namni qulqullina isaa haa eeggatu, naannoo qulqullaa haa jiraatu, si'ataa haa ta'u jechuun kallattiin fayyaa wajjin walitti hidhata. Hojiin sun hojii keessan irraa adda ta'e ilaalamuu qabu. Lammaffaan ammoo yaaluu irratti ogeeyyii fi ijaarsa dhaabbilee fayyaa irratti fooyya'insa maammataan bu'aan argame waliin ilaalla. Isaaniin illee erga dinqisiifannee booda kan irratti yoo jiraate immoo irra deebiin mari'annee guutaa deemna. Imaammata fayyaa erga fooyyessinee booda labsii tajaajilaaf to'annoo fayyaas jijjiirreera. Tajaajilichis fooyya'uu qaba. To'annoon isaas fooyya'uu qaba jennee labsii jijjiirreera. Labsii fandii qorichaa fooyyessineera. Sadarkaa tajaajila fayyaa yoo xiqqaate 18 kan ta'an fooyyessineera. Hammattoo seeraatiin labsiiwwanii fi sadarkaan kenniinsa tajaajilaa fi to'annoo akka fooyya'uuf kutannoo qabnuun akka fooyya'an taasifneera. Kan hanqate jiraa? Ni ilaalla. Sakattaanee fooyyessaa deemna. Xiyyeeffannoon kennameeraa jechaadha. Imaammata waggoottan 30 erga jijjiirree labsiiwwan erga fooyyessine akka mootummaatti xiyyeeffannoo kenneeraa jechuudha. Guutuu miti yoo jedhame waliin taanee sakattaanee sirreessina. Garuu akkasii yaaddan mootummaan yaada fayyaa gadi qabee ilaaluu riiformii keessaa hambisuun qabu. Faayidaan seektarri fayyaa qabu ogeessi fayyaa kan dhukkubsate yaaluu qofaa miti. Hawaasa dammaqsuu keessatti kan si dhukkube harka kee waan sirriitti hin dhiqanneef bakkee qulqullinaa mijaawaa waan hin qabneef jedhee kan barsiisu miti. Haala jireenya uummataa kan fooyyessuu jechuudha. Nuti saaluma kanaan hubanna. Kan taasifnes kanuma. Damee imaammataan kana yoo laalle damee faayinaansiin waggoota muraasan dura baajanni kallattii ministeera fayyaaf gadi dhiifamu birrii biiliyoona 70 ture. Amma hanga biiliyoona 130 ni gad dhiifama. Kun karaa yuunivarsiitii fi ijaarsa gamoon kan ba'uun ilaallatu. Kallattiin ministeerichaaf kan gad dhiifamudha. Baajanni kun gahaadhaa yoo jettan gahaa miti. Birqamni keessan sirrii miti. Biyya ollaa Itoophiyaa taate kamuu hanga Itoophiyaa damee fayyaaf baajata kan ramaddu hin jiru. Tajaajila dhaabbilee miti mootummaa fi dhuunfaa fiddanii akkamitti kan mootummaa waliin wal madaalchiftu. Ollaan keenya kamuu baajata mootummaan Itoophiyaa damee fayyaaf ramadu hin ramadani. Garuu dhaabbileen dhuunfaa fi miti mootummaa baasuu danda'u. Kan ammoo isin qulqulleessuu dandeessu. Ijaarsa bu'uuraalee yaala fayyaaf baasiin mootummaan Itoophiyaa baasu biyya ollaan kamuun baaftu. Tokko isaanii deeggarsa irratti hirkatu. Dhaabbileen miti mootummaaf dhuunfaa dhaabbiidhaan isaan deeggaru. Birqamni keessan investimentii mootummaa fi dhuunfaa kan addan baafne yoo ta'e kun hin ta'u. Fakkeenyaaf bara darbe deeggarsi maallaqaa biiliyoona 90 kan taasifame dawaadhaaf. Xaa'oo deeggarreerraa qonnaan bulaan oomishuu waan qabuuf boba'aa deeggarreerraa achis dawaa deeggarre. Kuni maaliifi akkuma jettan rakkoo waan jiruufi. Bara kan akkuma isin jettan warreen deeggaran harka isaanii waan dachaafataniif waanuma qabnuun damee fayyaa deeggaruuf daballii taasifneerra. Kanaafuu baajanni guddateera. Garuu sadarkaan itti guddate fedha keenya waliin ni hafa. Haalli guddina isaas indastiriiwwan dhuunfaa sochoosuu irratti hanqinni jiru guutuu akka hin taane taasisuu danda'a. Kana amannee garuu hin gahuu kan jedhu fudhachuudha. Namni nuti yaallu miliyoona 100 oli. Namni miliyoonaan lakkaa'amu ciisee yaalama. Tokko yaalaaf dhufee kan dawaa ittiin bitatu hafee nyaata hin qabu. Nuti garuu nyaata keenya qonnaa fi Itoophiyaanota waan taaneef hin callifnu yaadni jedhu naaf gala. Guyyaa guutuu namoota bo'an waliin ooltu waan ta'eef dhiibbaan qabu jedhee xiqqeesseen ilaalu. Kana kan qooddanne filannoo keenyaani. Filannoon keessan caba namootaa wallaanuudha. Kan gammaddanis namni tokko yaalamee yommuu fayyuuni malee nyaata waan afaan keessaniif miti. Kanarrattis furmaata isaaf yoo waliin hojjenne gaariidha. Jijjiiramoonni jiru guddachaas adeemu. Garuu maaliif seektarri fayyaa damee maraan hin guddanne kan jedhuuf boodarra dhugaawwan qabatamaan isinitti agarsiisa. Inni itti aanu bu'uuraalee misooma fayyaati. Bu'uuraaleen misoomaa kanneen bakka lamatti qoodamu. Kunneenis kan mootummaaf dhuunfaati. Isin akkamitti akka ilaaltan hin beeku malee ijaarsi dhaabbilee fayyaa kumaatamaan lakkaa'aman yeroo dhiyootti mootummaan gaggeeffamaniiru. Keellaawwan fayyaa 350, buufata fayyaa 100, hospitaalonni 190 hojjetamaniiru. Hospitaalonni ispeeshaalaayizidii 11 ta'anis ijaaramaniiru. Laaboraatooriiwwan duraan hin turree fi naannootti ijaaramanitti dhukkuboota ka'an ilaalcha keessa galchuun kanneen qorannoo gaggeessan 15 ta'an ijaaramaniiru. Dhaabbilee fayyaa 1800 ta'aniif haaromsaa fi bal'inni taasifameera. Dhaabbileen fayyaa 1000 ol ta'an bishaanii fi sirna soolaarii hin qabne amma argataniiru. Waggoottan muraasan darban ida'amaan dhaabbileen fayyaa 6000 ol ta'an ijaaramaniiru, haaromfamaniiru, babal'ataniiru. Kunneen otoo 20 ta'anii yoo jettan anis fedhuma kanan qaba. Homtuun hojjetamne yoo jettan garuu sirrii miti. Bu'uuraalee misoomaa hedduu gidduu seennee milkeessineera. Biyyoota akka Itoophiyaa gidduu seentummaan mootummaa cimaa ta'e keessatti yoo ta'e malee milkaa'inni akkasii eessumattuu hin argamu. Obboleettiin koo bakkeewwan jireenyaa qulqulluuf mijataa uumuu irratti kan kaafte nu birattis akkasuma ta'uu qaba kan jette sirriidha. Xuqur Ambassaatti yeroo jalqabaaf erga biiroo kana haaromsine ofii kootiif deemee haaromsasaa kan hin jalqabe hospitaala Xuqur Ambassaatti. Kana namoota dhuunfaa dabalannee taasifne. Gaheen koo karaa agarsiisuudha. Ani hospitaala tokko dhufee qulqulluu ta'uu qaba yommuu jedhu bakkee mijataa hojjettoonni yeroo boqonnaa isaanii bakka boqotan bakkee waa nyaatan mijataan akka jiraatu taasisuun gaarii ta'uu erga agarsiise isa kana baay'isuun gahee seektorootaati.
malee akkanaan itti fufu eeguun qabdan. Itoophiyaa keessatti yaalli akka jijjiiramu hinaaffaan qabu isinitti himuu hin danda'u. Rakkoon fedhiin jiru. Garuu hanqinni dandeettii jira. Hanqinni dandeettiis kan dhufu dhaabbileen fayyaa Itoophiyaa keessa jiran 22,000 ol ta'an kana hundumaa osoo ni haaromsina jenneeyyuu hangam baasii akka gaafatu laala. Dhaabbilee kanneen haaromsineerra. Qulqulluu akka ta'an taasifneerra. Mijaa'oo akka ta'anis hojjenneerra. Yeroo inni dhufu Itoophiyaa keessa hojjettoonni fayyaa 200,019 turan. Amma namni qacaramuu hin baratu jettaniitu. Waggoottan 6 darbanitti baay'inni hojjettoota kanneenii 520,020 qaqqabeera. Dachaadhaa ol dabaleera. Yeroon isaa waggoottan 6. Yoo barbaaddan koovidii fi waraanaan yeroowwan darban ilaala. Yeroo gabaabaadha. Waggoottan 6 itti aanan ammoo eessa geenya? Kanaafuu humna namaa ga'oomsuu, ijaarsa bu'uuraalee misoomaa, dhaabbilee dhuunfaa deeggaruu dabalatee yoo xiqqaate fedhii keessan keessaa harka 5 akka ta'u hojjetameera jettanii yaaduu qabu. Bara 2013 Itoophiyaa keessa dhaabbileen dhuunfaa 15,000 turaniiru. Har'a garuu 28 ol gahaniiru. Hospitaala, buufata fayyaa fi keellaa fayyaa eenyutu hojjeta? Isin hima. 15,000 irraa 28tti guddateera jechuun namoonni damee investimentii kanatti hirmaachaa jiru jechuun maaliif 28 ta'e 100 ta'uu qaba? Liqaan mijatee hundi keenyayyuu hojjechuu qabnaa yoo jettan sirriidha. Hanqina humnaati malee akkas ta'uu qaba. Hundumti keessan hojjechaa akka deemtan carraan uumamee akkas yoo ta'e dhibdeen miindaan jiraatu. Homtuun hojjetamne yoo jettan garuu sirrii miti. Namoonni damee fayyaatiin investimentiin hirmaatan alaas ta'e keessaa yoo dhufan haa mijeessinuu fi kan jedhu qaama imaammata keenyaa waan ta'eef hojii kana akka hojjetuuf koreen dhaabbatee kan akka hordofu lafa akka adda baasuu fi deeggaruuf hojjechaa tureera. Damee daldalaatti dafanii kan dabalaman jiru. Kanneen yeroo isaanii baay'ee hojii irratti dabarsanis jiru. Carraatti fayyadamuu irratti jechuudha. Haa ta'u malee isin keessas abukaatonni, aktiivistoonni kanneen amala gaarii qabanis jiru. Kanneen fayyaa namaatti qoosanis jiru. Akka hawaasaatti haa ilaallu. Ogeeyyii miti. Ogeeyyii miliyoona walakkaa ta'an qabannee hundumtuu akkasiin jettan ta'uu hin danda'u. Hospitaalota mootummaaf maashinoonni bitaman guyyoota 15 keessatti faayidaa ala ta'u. Shiboonni citaa ni cabaa. Maaliif namni hanga hospitaala mootummaatti hanga yaalamu gara dhuunfaatti erguuf jecha akka badu taasifama. Kana kan balleessu yaalamaa miti. Faayidaa dhuunfaa isaaniif jedhanii qabeenya mootummaa kan balleessan jiru. Lakkoofsi isaanii tokko moo 10 hin beeku. Hunda keessan bakka bu'u hin bu'ani. Garuu wanti mul'atu jira. Isin nu gidduudhaa kan balleessaa raawwatan jiru yoo hin jenne nuti maallaqa waan itti baafnuuf har'a meeshaan yaalaa faayidaa ala ta'e suphame ammas miidhame kan jedhu dhagahama. Yaalamaan yaalaaf yommuu dhufu karaa lamaan keessummaa. Tokkoffaan galiinsaa giddu galeessa yoo ta'e gara dhaabbilee dhuunfaatti reeferiin barreeffamaaf. Xuqur Ambassaan otoo jiru gara kilinika wayiitti argama. Xiqqoo galiinsaa immoo olaanaa taanaan boordiin murteesseera jedhamee biyya alaatti argama. Naannoo seektara fayyaatti rakkinichis kanuma keessani. Hirmaattonnis isinuma. Rakkinicharraa of hin alagoomsinaa. Haa ta'u malee dhaabbilee mootummaas ta'e dhuunfaa keessatti gidduu seentummaaf tattaaffiin taasifame tajaajilachi jiru akka fooyya'u hojiin hojjetame bal'aa. Ganama jijjiirama akka lakkoofsa Awuroopaanotaa bara 2019 ogeeyyiin damee dhuunfaatti hojjetan 30,000 turan. Waggoottan lamaan darban garuu 120,020 ga'eera. Kan ammaa immoo ni dabala. Kaffaltiinis akkuma sana dabaleeraa jechaadha. Giddugaloonni leenjii ispeeshaalaayizeeshinii fayyaa yuunivarsiitiiwwan keessatti waggoottan 6 darban 7 turan. Amma 22 ga'aniiru. Barataan duraan giddugala kana seenuu fi amma tokko miti ni dabalaa jechaadha. Waggoottan 4-5 darbanitti mootummaan ogeeyyii 8,500 ol damee kanaan leenjiseera. Waggoottan lamaan darban ogeeyyiin barnootaaf yommuu deeman bakka isaanii namoonni biroo waan qacaramaniif deebi'anii bakka dhabu. Kanaafuu mootummaan baasii qoodachuun isaan kana gargaaraa tureera. Haala kanaan barataan kun hundi kan barachaa ture. Haa ta'u malee namoonni carraa barnootaa argatan kunneen rakkoof akka hin saaxilamneef haa gargaarru yoo jedhame kun rakkoo hin qabu. Haa ta'u malee rakkoon gama kanaan nu biratti akka waan hammaateetti ilaaluun gaarii miti. Dhimmoonni tokko tokko irratti addunyaarraa muuxannoo fudhadhaanuun jecha tokko tokkoon ammoo dhiisaa jechuun gaarii miti. Gaaffiiwwan ka'an tokko tokko addunyaarra waan hin jirreef jechuudha. Ogeessi nama gargaaruun barbaada jedhu kaffaltii caalaa nama deeggaru filachuu danda'a. Haalli kun gara fuulduraatti itti fufuu dhiisuu danda'a. Dhaabbileen dhuunfaa ni babal'atu. Walsaamichatu uumamaa jechaadha. Mootummaan faayidaawwan garaagaraan ogeeyyii mana konkolaataa siif kenna jedhee waama. Malee iddoo biraatti kaffaltiin caalotoo jiru eenyuyyuu hojjetu. Hamma achi geenyutti warreen rakkattan jiru. Aarsaa kaffalaa hojiin koo fi keessan Itoophiyaa ceesisuudha. Akkuma buleettiin koo jedhan dooktarri tokko yaalamaa ilaalee yaalatti aanu ajajee deemuu danda'a. Narsoonni garuu deddeebi'anii yaalamaa waliin ooluun waliin rakkatu. Isaan garuu ajaja yaalaa fi dawaa haa barreessuu baatanis ga'een isaanii xiqqaadha jechuun hin danda'amu. Garuu guutummaan sirnichaa kana ilaalcha keessa kan hin galchine. Jijjiiramaaf aarsaa kaffaluuf yoon qophoofne immoo Itoophiyaa keessatti akkamitti jijjiiramna? Hiyyummaan keenya gama maraani. Karaa kamiin jijjiirama? Yoo murteessine malee jedhee ogeessi ka'u akka jiraatu eegama. Oomisha dawaatii wal qabatee yeroo jijjiiramaa sanaa oomishni biyya keessaa harka 8 qofa ture. Amma harka 41 ga'eera. Indastiriiwwan meeshaalee yaalaa oomishaa 25 ol Itoophiyaa keessatti ijaaramaniiru.
ammas baay'ee simachaa jira. Indaastiriiwwan kunneen 100 fi 200 gaanii hangam fooyyee akka fidan yaada. Yeroo koronaa dhaabbilee 3 qofatu oksijiinii oomishaa ture. Wal saamuu fi kadhaa ture. Akkuma beektan amma garuu dhaabbileen fayyaa 58 ta'an oksijiinii oomishu. Yeroo itti aanutti ammoo 100 fi 150 yoo gahan akkamitti rakkinicha akka furu ni beekama. Hin turre yoo jedhame garuu hojii maallaqaa fi yeroon itti dhangala'e busheessinaa jechaadha. Weerara walii wal qabate obboleessi koo jalqaba kan kaafte laaboraatoorii 28 ta'utu ijaarameera. Kunis dursinee akka tilmaamnuuf gahaadha moo miti ni ilaalla. CDC'n Itoophiyaa yommuu dhufu dhiibbaa mootummaa guddaatu ture. Asitti akka hin ijaaramne fedhiin waan tureef. Dhaabbanni kun asitti ijaaramuun dandeettii qorannoo laaboraatoorii dursanii weerara kaan ittisuuf ni gargaara. Kun weerara yommuu ka'u dafanii to'achuuf baay'ee gargaara. Riifoormii dijitaalaayizeeshinii irratti yaadni ka'e gaariidha. Jalqabbiiwwan jiru guddachuu qaba. Dameewwan deeggarsa teekinooloojii gaafatan keessaa tokko fayyaadha. Giddugala artifishaal intelligensii keenya keessatti ogeeyyiin fayyaa hedduutu hojjetu. Qorannoo gaggeessuu, sirna diriirsu. Indaastiriin isaa guutuun dijitaalaan haa ta'u, haa fooyya'uu kan jedhamu fedha keenyaan osoo hin taane dirqama. Yoo akkas hin taane waan rakkannuufi. Ragaan fayyaa mi'aawaadha. Itoophiyaa keessatti gatiin qabu. Weerarris yoo dhufe bakka tursiisaatu qophaa'a ni hafa. Dhukkubni biraas ni ka'a achumaan hafa. Ragaan sun otoo walitti qabame qorannoon irratti gaggeeffame dawaan hojjetama. Ragaan sun qofti namoota qoratanitti ni gurgurama. Nu biratti garuu akkas miti. Waraqaan ni kuufama. Ibsituun ragaa fayyaa biyyaalessaan argamu. Biyyi ragaa akkasii hin qabne immoo dawaa dhukkuba sanaa oomishuu hin danda'u. Dhaabbileen miti mootummaa maaliif Afrikaatti wal ga'uu jettan ragaa fayyaa sana argachuufi. Ragaa sanaan dawaa oomishanii deebisanii numatti gurguru. Kanaafuu hojii dijitaalaayizeeshinii fi ammayyeessuu irratti jalqabbiiwwan jiru. Nutis irratti hojjenna. Isinis nu gargaara. Guutummaan sirna fayyaa keenyaa yoon fooyya'in waan baay'ee dhabna. Fandi inshuraansii fayyaa baheerraa hojjettoonnis achi keessatti hammatamaniiru. Kun seeraan deebii argateera. Rakkoon ture furame gochaan raawwiin isaa ni qorama. Hojiittis ni seenama. Ogeeyyiin fayyaas achi keessatti akkamitti akka yaalaman achi keessa taa'eera. Hakimoonni karaa seeraan yaala fayyaa akka argatan ni barbaanna. Labsiin baheera. Isa sana ni raawwanne. Hojiin inshuraansii fayyaa akkuma siyaasaa si fayyada jechuun namni akka itti makamu taasisuudha. Namni garuu yeroo isa dhukkubu miira yeroo fayyaa qabu waan hin qabneef ittiin dhagahamu. Haa ta'u malee namoonni inshuraansii fayyaatti fayyadaman miiliyoona 38 ta'u turan. Har'a garuu miiliyoona 63 gahaniiru. Kana babal'isuun namoonni yeroo dhukkubsatan maallaqa waliin osoo waliin qabatiin dhufanii yaalamanii inshuraansii isaanii akka xumuratan gochuun barbaachisaadha. Dandeettii to'annoo keenyaa wal qabatee rakkoo guddaan kan dawaan taane dawaadha jedhamanii Itoophiyaa kan seenan gara 14 ni ta'u turan. Kun faffaca'insa dawaa seeraan alaati. Amma to'annoon taasifamnaan garuu gara 6tti gadi bu'aniiru. Ammas jira garuu gadi bu'eera. Hundumti keessan iyyuu kaffaltiin ni xiqqaata. Kaffaltiin tajaajilaa ni xiqqaata jettaniitu. Hawaasni ammoo kaffaltiin ni baay'ata bilisa nuuf haa ta'uu jedha. Hundumti keessan iyyuu gibirri haafuu jettaniitu. Gibirri haafuu miindaan haa dabalamu. Gibirri yoo walitti hin qabamne miindaan eessaa dhufa? Naannoleen mootummaa federaalaatu haguugaa jedhu. Eessaa? Mootummaan federaalaa eessaa fida? Maddoonni isaanii beekamuu qabu. Itoophiyaa keessatti naannoleen hunduu federaalarraa kan deeggaraman malee kan isarraa hafee federaalaaf kennuun jiru. Nuun kan nu barbaachisu baajata osoo hin taane dhaabbilee dhuunfaa jajjabeessine bu'uuraalee misoomaa rakkoo ta'an kanneen babal'ifne rakkoowwan jiran furaa yoo deemne baay'ee ajandaan ta'ani. Ogeeyyii fayyaa baay'ee qabna. Kanneen namni martuu dhaabbata dhuunfaasaa uummachaa yoo deeme kaffaltiinis fooyya'aa yoo deeme nuti akka mootummaatti dhaabbilee fayyaa 20 ol qabna. Isaaniin namoota galii gadaanaa qaban yoo deeggarre rakkinichi ni hir'ata. Filannoo lama qabna. Itoophiyaan nyaataan of danda'uu qabdi hojiin jedhu kanaan dura akkuma hime yoo baay'ate waggoota lamaan dhufan birmaduu baana. Qamadii namarraan barbaannu jechaadha. Akkuma kana Itoophiyaan dawaa oomishtee bilisa bahuu qabdi jennee murteessuu qabna. Ani murteesseetoo hin taane waliin murteessineeti. Yeroo kadhattu xiqqaate guddate jechuun hin danda'amu. Kadhattuun kadhattuudha. Xiqqaates guddates kanuma sitti kenname fudhatta. Saantima 5 ta'ee qarshii tokko fudhatanii waaqayyo isiniif haa kennu jechuudha malee waan biraan qabu. Nuti garuu kadhaa keessaa bahuuf murteessuu qabna. Kanaaf Itoophiyaa keessatti hojiileen bu'uuraa hojjetamuu qabu kan jedhamuuf giddugala yaalaa kaanserii waliin wal qabate amma 5 geenyeerra. Keemotiraappiin garuu 30 ol ta'u. Itoophiyaa keessatti babal'ateera. 33 gaheera. Murtoon keenya garuu hundeen waan maraa hiyyummaadha. Isa kana akkamitti jijjiirruu kan jedhu ta'uu qaba. Yoo xiqqaate ijoolleen keenya rakkoo akka kanaa keessaa akka bahan yoo hojjenne malee guutummaatti deebii kennuuf nu rakkisa. Kun sadarkaa seektaraatti waan hojjenne ilaalla. Gara gaaffii keessaniitti yommuu dhufu gaaffii keessan hammattoo 3 otoo ilaalle. Tokkoffaan dirqama ogummaa waliin. Namni tokko hakiman ta'a jedhee yommuu filatu dirqama irra jiru. Lammaffaan seeraan, sadaffaan hawaasa qajeelchuu waliin ilaalamuu qaba. Hawaasa qajeelchuun aanaan akka dura jedhame natti hin fakkaatu. Ani naannoon itti guddadhetti namoonni hubannoo fooyyee qaban kan deessisan, kan dhidhiiban kabaja qabu. Isaan araarsitoota, bu'uuressitootaa fi karaa agarsiiftoodha. Ogummaa akka salphaatti ilaalamu miti. Isin qaaliidha. Amma dooktarri bakka hundumaatti argame malee duraan akkanan turre. Hawaasni waan sadarkaa sanatti busheessu natti hin fakkaatu. Yaalamaan hedduun waan isiniin boonu natti fakkaata. Harka keessanitti namoonni hedduun fayyaniiru, imimmaan namoota hedduu haqxaniiru.
callisanii busheessuun sirrii miti. Hawaasichis jiruu keessan ni dagata jedhees hin yaadu. Garuu gaaffiin wantoonni dhiyaatan qofaan gahaadhaa'edha. Wanti dhiyaatu sirrii ta'ee karaan ittiin dhiyaatu dogoggora yoo ta'e bu'aa waliigalaas sirriin dhufu. Gaaffichi sirrii ta'ee karaan ittiin gaafannu garuu yoo sirrii hin taane ni bada. Ani Itoophiyaa keessatti ogeeyyiin fayyaa maaliif gaaffii miindaa kaasan jedhee namni yaadu jira jedhee hin amanu. Hin tilmaamus. Yoo gaafattan maal nama dinqa. Garuu gaaffichi akka kanatti akka waraanaa kan ta'eef maalii kan jedhu ammoo isinitti yaada. Rakkoo seektira fayyaa furuudhaaf daandii qajeelaa yoo hordofne warra rakkinicha hiikan osoo hin taane rakkoo babal'ifna. Gama tokkoon Itoophiyaa keessatti hojiiwwan tokko tokko hojjetamaniiru. Godambaa saayinsii koriidarii kanaafuu ni danda'ama. Kan keenya isaa fooyya'u kan jedhu bu'aa qabsoo fi hojii keenyaatti itti boonna. Baguma Itoophiyaanonni iyyuu ni danda'amaa baratan. Kaleessan tuqinaa akkuma jirutti haa taa'u haa xuroofnu ture. Amma immoo lakki danda'ameera. Nuyis haa tuqu nuti isaa jijjiiramnu yoo ta'e guddina cimaadha. Ija jibbaan hin ilaalamu. Sun ammoo guyyuma tokkoon akka hin dhufne yaaduun barbaachisaadha. Walumaa galatti gaaffiin seektira fayyaan ture kan keessani mindaa, faayidaa, mana, gaaffiin wal fakkaataan kanuma keessani. Daandiin furmaataa garuu kan keessan miti. Akkuma jedhame butameera. Gaaffii warri mindaa fudhatanii hin beekne oofanidha. Gaaffii warri fayyisuu miti tajaajila bu'uuraa kennanii hin beekne oofanidha. Tajaajila kennuun waan guddaadha. Inni kun gaaffii namoota tajaajila xiqqoo kennanii hin beekneen ka'aa jirudha. Ogeessi fayyaa nama tajaajila kennu ta'ee namni tajaajila kenne hin beekne gaaffii isaa fudhatee akka gaafatu yoo ayyame dubbiin badee jechuudha. Eenyumtuu isan dhaga'u jechuudha. Ifaajaa jira. Namoota fayyisaa jira. Hirriba dhabnee hojjechaa jira. Ijoollee keenya humnee hojjechaa jira. Haalli jireenyaa keenya itti yaadamuu qaba gaaffiin jedhu gaaffii sirrii yoo ta'e jiru nama hirriba dhabee tajaajila hin kenniin yoo oofame gaarii miti. Gaaffiiwwan iddoo sadiitti qoodnee ilaalle ani tokkoffaa ogeessonni gariin gaarummaadhaan dadhabanii rakkoon mana isaaniitti waan dhufeef maaliif hin mul'anne jedhanii gaaffii kaasanidha. Namoonni gariin hedduun jiru. Ogeessa fayyaa ta'anii sa'aatii 24 tajaajilanii jireenyi kan itti ulfaate. Yaa mul'annu jedhanii gaaffii kaasanidha. Lammaffaan namoota kisaaraan siyaasaa isaan mudate. Tajaajilli maal akka ta'e kan hin beekne. Dhaloota ijaaruun maal akka ta'e kan hin beekne. Muuziyeemii saayinsiis ta'ee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa mindaa waliin kan wal qabsiisan yaada garaa isaanii guyyaattiin ala yaada biraa kan hin qabne kan butamedha. Sadaffaan namoota siyaasaa gaawonii kaawwatan. Dhaabbilee fayyaarraa boqonnaa waggaa fudhachuudhaan dhimma kanaaf maqaa feesbuukii jijjiiruudhaan namoota kakaasan ni beekna. Waan hin beekne akkasinitti hin fakkaanne. Nurratti hin beekamne jedhanii yaadu garuu ni beekna. Magaalaa kamirraa boqonnaa fudhachuudhaan kakaasaa akka turan ni beekna. Isaan ogeessa fayyaa miti. Akka carraa gaawonii uffatanii ta'uu danda'a. Gaawonii uffatanii gaawonii meeshaa siyaasaa godhatanii namoonni dhaabbatan jiru. Waan hin beekneef miti. Gaawoniin kabajaadha. Kabajamuu qaba jette obboleettiin tiyya dhugaa isheeti. Namoonni baay'een ittiin fayyaa jiru. Kana waan ta'eefis gaawoniin kabaja qaba garuu gaawonicha ogeessonni fayyaa yoo uffatan qofaa kabaja argata. Namni siyaasaa ogeessa fayyaa fakkaatu yoo uffate kabaja hin qabu. Aktiivistiin ogeessa fayyaa fakkaatu yoo uffate Dr. X jedhama jedhee siyaasa ittiin daldale kabaja hin qabu. Kan adda baasuun immoo hojii kiyyaa fi keessan fakkaata. Jumlaadhaan yoo ta'e hin ta'u. Amma mucaan Gondar kan kaase tajaajilan barbaadaa kan jedhuu fi ogeessonni fayyaa laphee qulqulluu qaban kanneen biraa waliin walitti dabalamee ilaalamuun qaban. Isin ofitti yoo maktan garuu akkamitti adda baasna? Gaawonii kan kaawwate hundi haa kabajamu osoo hin taane gaawonii uffatee kan balleessu nu keessaa yaa bahu. Gaawonii uffatee meeshaa mootummaa kan balleessu yaa bahu. Nuti namoonni tajaajila kenninu yaa mul'annu yoo ta'e garuu yaadni keenya wal fakkaata. Hattuun gaawonii uffatan akkan tuqamne yoo jettan garuu hattuun hanga isin bira jiru adda baasuudhaaf rakkisuu danda'a. Vaayirasiin tokko gara dhala namaatti darbuudhaan miidhaa geessuuf sochiin jalqabaa daandii ittiin galu barbaadu. Milkaa'ee fi erga galee booda eessatti maxxanuu akka qabu ni beeka. Akkuma beektan vaayirasiin iddoo hundaan taa'u. Barbaadee naannoo seelii fi vaayitaaminii iddoo jirutti maxxana. Sanaan booda nyaata saamuu jalqaba. Erga saamee boodas namni fayyaa qabeessi sun qaamni hundi ni hollata. Ni ho'a. Mallattoon biraas irratti mul'ata. Alaa erga galuudhaaf yaalii godhee booda eessatti akka maxxanu ni beeka. Isin irratti kan maxxanan gaaffiin keessan miindaa waan ta'eef miindaa irratti maxxanuudhaan tajaajila san hundaa namoota fayyisuu fi of kennuu san hundaa balleessuudhaan itti fayyadaman malee gaaffiin keessan akkamitti dogoggorata. Mootummaan dogoggora jedhu ni jira natti hin fakkaatu. Gara keessan vaayirasiin galchina. Gaaffii keessan garuu gaafachuu rakkoo hin qabu. Yoo isin kabajne yoo nu kabajdan gaaffiin keessan miiraan osoo hin taane sababaa yoo dhiyeessitan isiniif taasifama. Kana yoo jedhamu akka haadhaa kan taatan amala gaarii kan qabdan namoota dhukkubsatan waliin kan boossan jirtu. Ogeessi fayyaa baay'ee rakkachaa jirtanis hin jirtan jechuu miti. Ogeessonni fayyaa oolmaa gaarii oolan Itoophiyaa keessa jiru. Koronaan yoo dhufu pirojektoota hojjechaa jiru keessaa paarkiin Xooxxoo kan hojjetame ogeessota fayyaatiif. Namoota fayyisuudhaaf maatii isaanii facaasanii ofii rakkoo irra bu'anii namoonni gatii guddaa kaffalan jiru waan ta'eef
isaan yaadannu jedhamee siidaan kan dhaabbateef. Kana isin hunduu ni beektu. Biyya kamtu akkan akka godhe hin beeku. Isaan akkuma jedhan ogeessonni fayyaa ciccimoon jiru. Namoota baay'ee fayyisuu kan danda'a. Namoota baay'ee fayyisaan kan du'an jiru. Namoota baay'ee fayyisaa kan du'an jiru. Waa'ee isaanii dhaga'uu qofa osoo hin taane yaadannoofis ta'eefii jira. Rakkoo maatii isaaniin wal qabatuun ammoo tokko tokko ilaaluun barbaachisaadha. Ilaalames furmaanni ni kennama. Sababni isaa namni sun biyya osoo tajaajilu rakkoo irra ga'e yoo callisne borummoo goonni biraa hin argamu jechuudha. Kanaafuu ajajamuudhaan wal qabatee rakkoon hin jiru yoo rakkoo odeeffannoo ta'e malee. Amma riiformiin diinagdee qaala'insa fide kan jedhuuf ani kanan eege sanaa oli dubbadhees jira. Waggaa tokkoof ni rakkanna garuu furmaata yeroo dheeraa arganna. Sababni isaa kaansariin keemootiraapiin yoo kennamu kaansariidhaa oli. Baay'ee nama dhukkuba. Kaayyoon isaa garuu seelota dhabamsiisuuf. Dhukkubbii sana keessa namni hin dabarre fayyuu hin danda'u. Diinagdeen keenyas akkasuma fakkeenyaaf waggaa 10 doolaara biiliyoona 3 ol qofaa ekspoortii gochaa ture waggaa tokko keessatti akkamitti doolaara biiliyoona 8 ga'e gaafachuu qabdu. Kun waan salphaa isinitti akka hin fakkaanne. Bunni waggaa darbee doolaara biiliyoona 1.4 ture waggaa tokko keessatti akkamitti doolaara biiliyoona 2.3 akkamitti gale. Warqii yaadisnuuti bunni yoo oomishne gurguramaa yoo hin oomishne immoo hin gurguramu. Hidhaan guddicha Itoophiyaa Afrikaa irraa tokkoffaa kan ta'e doolaara biiliyoona 5 kan itti baasaa jirru kan biraa doolaara biiliyoona 3 kooshaa irratti ni baasna. Biyya Afrikaa doolaara biiliyoona 10 enerjii irratti investi godhan tokko miti walitti dabalameen argitan. Investimentiiwwan akka kanaa kun hiyyummaa kan balleessan. Kana yoon furiin mindaan ogeessa fayyaa yookiin barsiisaadhaaf dabalte ogeessi fayyaa maallaqa konkolaataa ittiin bitu qabaate daandiin hojjetamneef faayidaan qabu. Wantoonni bu'uuraa barbaachisaadha. Isa kana ogeessonni fayyaa hubachuu qabdu. Dhimmi fayyaa isiniif deebi'ee jira. Mana wal qabatee naannolee hedduu waliin mari'annee jira. Kanneen hafanis irratti hojjetu. Naannoo Finfinneetti wantoonni jalqabaman jiru. Itti fufa. Yeroo takkaatti namoota walakkaa miiliyoonaa abbaa manaa goona jennee osoo haasofne hin dandeenyu. Ni barbaanna garuu hin dandeenyu. Suuta garuu ni taasifna. Isin namoota 10-20 yoo taasifamu abdii horachuudhaan ifaajuun gaariidha. Nutis dubdeebii keessan walitti qabnee irratti ni haasofna. Fakkeenyaaf dhimma jijjiiraa iddoo wal qabatee kan ka'e keessattuu dhimma koost sheeriidhaan wal qabatu ni ilaalla. Qajeelfamnii fi hojmaanni nuun osoo bahanii kan jedhu qajeelfamni kan ba'u dhaabbilee keessaniin. Yeroo hundaa labsii kan baasu paarlaamaan kaabineen baasuu hin danda'u. Nuti dambii baasna. Qajeelfama kan baasu dhaabbata keessani. Fakkeenyaaf siivil sarvisiin qorannoo gaggeessuudhaan GAG hojjetameen ogeessonni fayyaa hedduu keessa jiru kan jedhu rakkoo keessatti hin agarra. Rakkoon jiru isa sirnaan hojiirra oolchuudha. Obboleettiin kiyya akkuma jette rakkoo yoo jiraate ogeessonni jiru. Ministiroonnis jiru waan ta'eef wanti sirreeffamuu qabu yoo jiraate sirreessuu danda'u. Garuu fayyaadhaaf koomishinii, yuunivarsiitiidhaaf koomishinii, waraanaaf koomishinii yoo jenne dhaabbilee haa hir'isnu otoo jennu baasii haa hir'isnu jecha rakkoo biraa dabalaa deemuun deebi'ee hunda keenya miidha. Kanaafuu tasgabboofnee osoo deemne ogeessonni fayyaa qofti kan rakkatan. Ogeessonni fayyaa gaafii mindaa akka kaasaniif Itoophiyaa uumamtuu yoo hin barbaanne hojii bu'uuraa irratti haa hojjennu. Isa yoo hojjenne anis isinis haa rakkannu garuu ijoolleen keenya akka hin rakkanne taasisuu dandeenya. Dhugaa dubbachuudhaaf ogeeyyiin fayyaa isinirraa waan baay'ee eegama. Abdiin isinirra jiru akka yaaltan qofa osoo hin taane akka dammaqsitaniif barbaadama. Yommuu biqiltuun dhaabbatu maaliif yoo jedhame fayyaaf ni barbaachisa. Bishaan yommuu qulqulleeffamu maaliif yoo jedhame fayyaaf ni barbaachisa. Daandiin miilaa yommuu hojjetamu fayyaaf ni gargaara jettanii yoo nu utubne eenyutu nu utuba. Akkuma isin daballii mindaa gaafattan ani immoo nama dammaqsitan imaammata keenya hubattanii akka hubachiiftan akka nu gargaartan baay'een eega. Kun wal deeggarre ni jijjiirama. Abdiin koo Itoophiyaanonni isaaniif galeeraa kutataniiru. Jijjiiramuu barbaadu. Gufuuwwanii fi rakkoo jiru dura dhaabbataniiru. Yoo jedhame rakkoon qabu. Torbanitti sa'aatii 24 ni hojjenna. Wal taanee xiiqeffannee wal hubachaa yaaluun gama keessaniin kan jiru karaa keenyaanis nuyi fi ogeeyyii fayyaa gidduu walitti dhufeenyi jiraatu wal deeggaruudha. Isin nama fayyisuuf nuti immoo Itoophiyaa fayyisuuf hojjenna. Dhimma biraan qabna. Miira kanaan akka waliin dhaabbannu imaanaa jechaa Itoophiyaaf bara ol ka'uutii kan jedhame jechumaaf miti. Hidha haaromsaa xumuruu caalaa ol ka'uun maaltu jira? Ol kaaneerraa itti fufaa nan amanaa yoo baay'ate waggoota 15-20 kana booda biyya fakkeenya hundumaa taate ni qabaanna. Hawwiin keenya kun akka milkaa'uuf hidhannoo keenya jabeeffachuun barbaachisaadha. Rakkachuu barbaachisa. Haala mijataa irratti waan hin taaneef dhama'uu barbaachisa. Kanaafuu haala kanaan wajjin hojjennee Itoophiyaa haa jijjiirru. Nagaa ta'a. እና በዛ ስፕሪት አብረን እንስራና ኢትዮጵያን እንቀይር። ሰላሙን ቻው።